Ashamaa akkam jirtan hordoftootaaf kabajamtoota maatii Almaassalaalee soddomii lama jalatti argamtan biyya keessa biyya ala kan jirtan nageenya rabbii iddoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jechuuti barbaada. Har'a immoo nyaata arabaati walitti deebineeti jirra. Har'a kan hojjennu ribbiyaanii machbuus kan jedhamudha. Asitti ribbiyaanii dhiqeetanan loomii fi hirdiidhaan dhiqeetan jira. Asitti immoo ruuzii dhiqee lafa godhee jira. As timaatimii, asitti shunkurtii diimaa fi adii, janjabillii, bardoonis gasbarraa akkasumas shunkurtii isaaniitti aansuudhaan corqaa faranjii guddaadha. Kun immoo loomii goggogaadha jechuudha. Amma gara hojii keenyatti dabarra nu faana turtii gaarii. Shunkurtii adii digadhee jira amma. Gasbarra bardoonis digadhee jira amma. Timaatimii filfil aswadii What a mix. This one. gasbarra Common. Kurkum. Okay. timaatimiin bishaan erga fixee booddee ruuzitti seenaa jechuudha. Qimamii duraanii sun asitti jira jechuudha. Ribbiyaanii warri jaallattan asumaan horta nyaadhayi. Ani garuu kikuu hin jaalladhu. Yaa'u isatu hojjechaati jira waan ta'eedhaaf malee. Soogidda. Amma ruuzidha. Ruuzitti aansee bishaan danfee jira waan ta'eef keessi biraatti bishaan saffaa keessatti naqamee jira.
Plus. Nice. Amma bishaan dafaa saniif eegaa jechuudha. Aga bishaan kun fixatee bishaan fixutti turtii gaarii bulana walitti deemna jechuudha.